waraqata kana barreessa. Afaan Yaasinirraa waan jiru dhagahuu barbaanna. Ummukaanuu zii wajjin walii kan moo waliin hiine, wal dhaban moo waliin dhabne, addaan bahan moo addaan hin baane. Okay? Yaasin maal barbaadaa jiru akkam keessa jira? Yaasin maal ummata kanaan jechuu fedhaa? Afaan Yaasinirraa dhagahuu barbaaddanii takka takka lakki warri gattan lama lama. Cufeetiin baa yoo isin barbaadde. Walaa cufeetiin baa waan isin barbaadne cufeetiin baa. Komentii keessan argaatiin jira takka takka. Okay. Yaasin ittiin bilbilaa. Yaasin nuufin fide warabbal ka'abaa Yaasin aan hafite. Mi gaafannaa waan jirus takka takka nutti hima. Hayya kuma isin joo koppelingi kuma lama guutaa taaptaapi kuma dhibba takka guutaa. San dura garuu Yaasin hin fitu. Takka umukaanus mataa gad deebisa. Isin badii qaba waan ta'eef. Akkamitti argannaa jechaa turtanarraa namoonni hedduun viidiyoolee waraabee akkam Yaasin kan harkannaa jiranii harkattan dabbal politiksiyaas. Yaasin bakka nagaan dhufta bibi. Yaasin nagaa akkamiin jirti? Shabaka Yaasin akkam sirruma jiraasa? Shabaka isaati moo suuraa irra kaate? Lakki isuma ni jira. Yaasin ni jirtaa? Yaasin kiyya. Abbii dubba doonii fi sagalee kan dhageessi. Shabakaadha rakkoo shabakaatti. Muutuudha gaafa dhiyin. Yaa rakkoo shabaka na fakkaata. Andugaa rabbii suuraa irra kaateen seekkaf lakaan shabaka qabe. Shabaka qabaa jira shabaka. Jara kan hundi keessanuu galatooma hanganii fi ajenda tasdeebinu hanganii fi dubbii tasdeebinu hanga sumee hundi keessanuu akkana gadoo qabaate dabbara kana seeni namarra godha nama kuma takka seename hundi keessanuu takka. Okay, Yaasin deebi'ee jira dubbisi dabba. Okay, Yaasin ni jirtaa? Shabaka kee kam? Inni gama. Yaa ni dhagamta. Sirrii jirtaa amma? Nu dhageessaati? Yaa. Okay, baga jiraatte. Shabakaan kiyyelleen bareedaa na fakkaata. Kan gatallee sirruma jira. Okay, namni dhufees ni dhufa. Nama guddaa jira. Bismillah. Hawaasa jirabbi. Wanni miidiyaa qabdi. Uumama miidiyaa irra deemu jiru kan mara geenya kana. Numaa ibsita. Suma gaafachuu barbaanne jechuun waan biraatiin. Sagaleen kenni jiraa misi bira? Yaa dhaga'uutu hin jira. Okay, fayyade. Baga jiraatti. Viidiyoo tokko yoo dhageessan beeku Yaasin kan namni hundi miidiyaa irra beeka jechuun namni akkasii beekutti nama bultiillee qabu nama ilmallee qabu si beeka namni hedduuni. Umukaanus gaafa isin gara biyya arabaallee deemtu wal lolanii walii kanii addaan bahanii akkas taatee akkas kuttee midhaan mijee namni hedduullee naasaa ture. Gaaf san dubbiin keessan hin dhagabne waan ta'eef wanni sun waan guddaallee hin taane achuma dhaabbate. Sagalee ta'e takkaan miidiyaa kana gubbaa deemu jira yoom isa? Live sana hin agarre live kallattiin ilaalle. Sagaleen sun ta'ee sagalee nama miidiyaa gubbaa deemtu sana namni hedduu waraabee irraa onnoo godhu jiru sun. Yaa sagaleen eda. Sagaleen eda duraan dursa galatoomee polisiriija akkasumatti illee ilmaa Oromoo haati kaanus jechuun nama kabajaa qabu ana birattis akkasumatti illee uummata Oromoo biratti nama naqqaaliiti haadha ilmaan kiyyaati sigalee maaliif nama kabajaa nagaa qabu dhageessanii arra dhageessanii arraas amata akka arraatis yookaan immoo amata dhibba akka arraatis nama kabajaa qabu na biraa maaliif haa ta'u garuu ilmi namaa walitti dhufuun ni jira walitti yaaruun ni jira
Sigale akkasumatti illee wal jaalachuunis ni jira akkuma jaalatti jirtutti jibbittinis jirti adda ba'uunis ni jirti jechuudha. Akkas saniifuu isin jechuun arrallee borullee iftaanillee kabajaan qabaa fi akkasii wanni kaleessa ta'e sun ammoo waan biraa sun ta'in waanuma miira keessa seenee yookaan ammoo dubbadde miira keessa kiseen siin jiru maaliif jireenya kana keessatti si dhagahama beekta yoon fi namni jechuun dhiirti gaa ilmaan gisee wajji taatee achi boodoonaa akkasitti ilma wajji rakkattuu fi kana sii galee maaliif ijoollee lama ijoolleen tuni akkasii saniifuu si dhagahama sanumaatu sanna godhe akkas jee jechuudha si galee jira haa ta'u garuu irra hedduu jecha isin fayyadamtu takka jira jireenya ilmaan kiyyaatiin jijjiiruu bee maarree minaamin si galee dhugaadhaa isitti akkas ta'uu mala garuu jireenyi kan jijjiiru ana malee isii bite jechuudha si galee jireenya ilmaan fi kana hunda anaatu bikkaan fadhe dhakaas cabsee waan hin fadhe godhee deemee jijjiira malee isiin deemtee yookaan kaan ammoo anas taa'ee ijoollee keessa taa'ee isiin biyya arabaa deemtee nama naa dalagu bite jechuudha dhiira akkasiitii si bite jechuudha si galee walitti harreetti adda baanee kuttee karaa Masrii haa ta'u garuu kabajaa guddaa na biraa qabdi haadha ilmaan kiyyaati haadha ijoollee tiyyaati boruus ta'eef taanis fuula duraaf illee jechuudha kabajaa guddaa na biraa qabdi jechuudha isiin si galee maaliif haadha ilmaaniiti kabajaa qabdi si galee ijoolleen tun silaa isiin hin jiraanne yookaan ammoo silaa naafisii walitti hin dhufne ijoolleen babbareedduun tun hin dhuftu jechuudha akkasi kanuma. Okay. Wani wanta godhu. Jechuun gaafuma silaa umukaanus Dubaay jirti isaa? Masriidha moo Dubaay? Masrii jirti. Masri wallaahi bakka isin jirtu hin beeku. Gaafa umukaanus biyyaa deemtullee jechuun fedha takka walii galtee jechuun mariidhaan miti jechuudha gabaabumatti waan keessa deemu hin qabnu. Sun walitti harreetuma deemtee. Okay, yaaduma mataati. Amma bultii keessa waliin jirtani? Sun fakkeenyaaf isiin achi jirti anis achi jira sun dhimma keenya lameen. Okay. Yaa dhugaadha sun dhimma keessanii maaliif yoo dhugaa se'aan turre gaafa isiin deemtu bakka isin jirtullee hin beeku kan akka waan Dubaay jirtu na fakkaate. Akkuma ammaatti kette kana mariidhaan miti minaamin lolaa takka wallabdee waan jahu namni hedduun asirratti haasaa ture. Haala kee walumata haan fedhuma jaarsaa jaartiitiin akkuma tireefu haaftee san jireenya jijjiiruudhaaf tarii waltumsuudhaaf waan akkasitti deemte nama jiraasuu jira. Walumaa galatti gaafa biyyaa baatullee jechuun mariidhaa miti. Okay. Sanuma qaba. Sagaleen kalee galgala haasawni sun kalee galgalaa meeqa amma muramee as gubbaa deemu jiru sun? Kalee galgala. Yaasini bilbila umukaanus hin qabu moo meseenjarii, imoo, waasappii, telegiraamii, bilbila kallattii keessaa waan sabni itti himu tarii chirra waliin haasa'uu hin danda'amu moo keessaan moo hulaa keessaa santu cufameeti carraan tokkichi inni qabu warra gastiitiin si bira dhaqu waan ta'eef achirratti ol bee haasoo sana si wajjin haasee wannoo jira namni hedduun akkas jaasa. Maaltu ta'e jechuun ati yoo rakkoon akkasii jiraatte bilbiltee fi keessaan wannoon gootu. Amma gaa yaasin dhugaa dubbannaa wanni wal sodaan hin jirru. Maaliif beektaa nama keenya koomenti arguutti hin jira. Bultii namaa jettan. Bultii namaa namni deemee haadhee qotee laga seenee barbaadee fidee haasa'u hin jiru. Namoota gurguddaa maqaa qabanii fi namoota gurguddaa dhageettii qaban wanni si shakkisiisuu fi wanni si dubbisuu danda'u afaan isaanii keessaa miidiyaa irratti gaafa ba'ee mul'atu anis atis Uhumatti dhiyaannee irraa dhagahuu takkaa dhugaa san baruu barbaannudha. Kuwaa wal sobnu qabu. Bultiin namaa bultii namaatti walii gallaa. Bultiin namaa talafarra jirtu. Harka namaa keessa jirtu. Bultii abbaan qabatee harkaa qabuutu bultii namaa jaama. Sani kas hin galchine. Bultichi garuu gaafa facee diigamee hasaasiinsaa qilleensa gubbatti hasaasiinsaa miidiyaa gubbatti gaafa hasaasamuu eegale atis itti galuu anis itti galuu mirga. Because namoota kanaa kan maqaa qabu gaafa waan takka takka irraa dhagahe
waan san qulqulleeffachuu takka adda baasu uummanni hedduun ni fedha namni hedduulleen sanuma deeggara. Ammas kan dubbachaa jirruuf sanumaaf. Kabiraa warri bultii namaa gattani bultii namaa bakka isaan hin jirretti fedha keenyaa fi akka feeteedhaan yaada keenyaan haasaa hin jiru. Waan akkanaa dhageenye waan akkanaa tahee afaan keessa wanni kanaa bee wanni sun maaliif ta'e haja'u yaasin gaafachaa jirra. Sana akkasitti osoo hubattanii dasna jaa. Yaasin jechuun yoo waan biraallee sirriin nu ibsu baatte sun dhimma keeti yaada keetiis fedha keetiis ni rakkoo miti. Umukaanuzi ni bilbilli siidhaan jiru jechuun ka tiktaak garagastii toora nama kumaa isin gala ture na fakkaata yeroo sanatti nama hedduu dhufe. Ammas dhugaa dubbachuudhaaf namni yaaduma isaa haasa'u malee waan kana hunda sirrii akka inni ta'ee fi ifa akka inni ta'e namni hangammaas gaafata illee hin jiru ati illee hin dubbanne sagaleen hatta hangee idaa afaan kee keessaa dhagahame gara miidiyaa irratti namni hundi arge sun illee hin argamne ammaan dura hin dhagahamne namni hundi yaadumaaf shakkii dubbatee dhiisee. Akkamittiin kallattumaan tiktaak isii bira galtee wannoo godhuu dandeesse jechuun bilbila siin qabdu moo bilbila karaa hundaan bilook taatee jirta moo akkamitti miidiyaa gubbatti osoo uummanni jiru waan akka wal gorsuutis ta'ee maatii quba qabaachuu fi dhabuu waan akkas akkasiifaa dubbatte sagalee waraabame san keessatti akkamitti wanni sun. No bilbila isii wanta miseenjaraa wal dubbisna haa ta'u garuu anis maaliif miira keessa seeneetiin ture maaliif jennaan bikkattoota namni na bira jiru daleedduudha sagalee akkana achi booda ganaa daleedduun akka haadhaatti ijoolleef hin taatu sagalee akka haadhaan taatu sagalee sunis na aarsee achi booda ganaa maal jeetiin sii maka gizee yeroo sanitti irbaataa fi kanaa fi fataraa fi kanaas yoo immoo daleedduu tanaas ariitee sagalee daleedduu biraa fiddaa sagalee. Sanuma malee bakka jechuun ka miira bakka maalii bakka ammaasii herreedduu akkuma reefu siime jireenya kiyyaan jijjiiruu biyyarraa ba'ee jechee isiin fayyadamtu sanii malee kana caala immoo bilbilis wanta miseenjereesiitis numaan qabaa jechuudha sigalee malee ajandaa barbaadee yookaan ammoo waan kana barbaadee osoo hin ta'in miira keessa seenee chiboota kanaa waan takka gizee hobummaan si dhagaan ta'ee fi ammaasii gizee maal jaaniin akkaan itti ibsuun beeku sigalee namni tokko gizee ijoolleen tun yeroo haadha barbaaddu sigalee saniifuu yeroo kanatti silaatii bira jiraatti hooyi jecha jaamurraa ka'eetiin malee waan san dubbadde malee viidiyoo sana irratti illee ammeenyaan dubbanne waanuma akkuma edda jeesanitti jechuudha. Okay. Abiraammoo. Kallattii. Abiraammoo. Okay turtu. Akkas jechuudha sigalee. Okay. Yaani kallattii illee bilbiluuf nu dandeessaa mukaanusif. Egaa numa jechuun yoo nufin bilbiluuf adeemu numaan bilbilaaf yaa. Bilbiluun hundinuu ni jira yoo kallattii bilbiluu adda isin bilbilta. Okay. Mukaanus malee agendaadhaaf tarii waan ati itti yaaddee isinis quba qabdu isin laayivii bantee ati immoo isii bira dheettee waliin gootanii miti. Irreedduu namni fakkeenyaaf ilaalcha namaa kana gizee ilaalte fakkeenyaaf waatu jira beektaa. Keessa kee kan beeku ati qofa sigalee namni biraa siif hin beeku garuu waan lafarra dubbattuu fi waan miidiyaa irra dubbattuu jira sigalee. Fakkeenyaaf wanni miidiyaa kanarratti dhufee na dubbisiise yookaan ammoo isii bira na fichisiise waan biraa osoo hin ta'in jireenya kiyya jireenya ijoollee tiyyaatiin sigalee jijjiiruu bee jecha jiru laal qabxee kana naa qabadhaa jireenya ijoollee tiyyaatiin jijjiiruu bee sigalee ifa sigalee yeroo iddoo viidiyoo gizee daleetu akkasii jechuudha san jireenya hajijjiiru ana malee isii bitee jechuudha sigalee wajji jijjiira yookaan kaan ammoo isiin karaa fagoo dheertuu deemtee jireenya jijjiiruu jecha jaamu sanirra dhaabbadhee jechuudha sigalee akkamitti waan san sigalee sani bakka sigalee san cufuuf yan fakkeenyaaf. Okay. Koi yoo akkas ta'e qabxee kana waan irra deddeebitee illee kaaftee fi dhugaadha namni haadhaa fi abbaan ilmaan walumaan guddisanii walumaan hin daddabanii. Mukaanus amma eega biyya keessaa eega biyyaa baate
Egaa biyyaa baate amma jechuun sa'aatii amma egaa deemte egaa Itoophiyaa irraa deemte hariiroon jaarsaa jaartummaa jireenya waliin dhiibuu ilmaan waliin guddisuu waa'ee du'aa waliin mijeeffachuu sun hin jiru jechuudha. Sun hariiroo wajjin dhiibuu maarree midhaan kana. Hin jiru. Yaa. Jireenya koomotee jiraatu jirta ijoollee illee geenyesoo koomokeetii guddisu jirti. Sanammaa namiyyuu argu jirame. Alaa kullaal wanni edaa ati dubbatte sunii fi wanni edaa waliin haasoftan suni namni hedduun piraankiidha kaan ammoo taphaa jechuun safaadhaadha qoosaa jee yaadaa ture. Baqumna garaa wanni sun siiriyeesidha wammoo dhugaati waan biraankii takka qoosaa waliin gootanii miti jechuudha. Sanedaan dubbadde. Okay. Sanedaan dubbadde jechuun waan qoosaa wajjin goone yookaan kaan ammoo pirankii kana biti sigalee maaliif pirankii waan akkanaatti hin godhu sigalee ambar siimeetiin jira bar sigalee akkuma ani annaa gala akkanti yaa barbaadetti gaafii gajjabduu takka waan ifa galaa nu dubbachuu natti toluu dideetiin dhiisu jira nama irra hedduudhaaf garuu hin galu wanta godhuu barbaadde yoo sirga qabdee ibsitee malee nama hedduudhaaf ni galee natti hin fakkaatu isin galee uummata isin hundaa waan inni ibsee barbaade. Galee fi jira uummataaf. Okay, ni gabaabsina. Okay, kun waan hedduu dhiyeessanii qabu. Dhugaadha akka namni mee naa galcha warra mootii shaba kan nama galchaa hin jiru baadiyyaa naa galcha takka. Sabboon baadiyyaa galche ni girtanii jaalattu. Mee baadiyyaa galcha takka. Ammallee wanni hin jiran ammallee jechuma lamaan jaa jechiniin lammiileen hin jiru ilmi namaa walitti dhufa adda ba'a siigalee. Garuu ammoo adda bahuu fi yookiin kaan ammoo wal jaalachuu wajji jiraachuu hariiroo wajjin oofuun akkuma jirtutti osoo jiru isiin sigalee